duubatti xiqqoo si deebisee guyyaa artiist Hacaaluu ajjeefame san akkamitti dhageette ati? Maaltu si dhagahame? Eessa turte? Manaan ture barii toora sa'aatii 9 halkan keessa ka'eetiin wannoo keessa living roomii keessa saalonii keessa ifaa ibsee anaa ta'u gurbaan wannoon kiyya eenyu shofeerri kiyya dhufe mana gara duubaatiin wannoo qaba qulfii qaba achii banee dhufe aboo maal taate hin rafne jennaan booyaa jira innaa maal taate jennaan bara Hacaaluu ajjeesanii I couldn't believe it wannuma tokkotu wannoo na godhe guyyaa guutuu sa'aatii 9 kanatti hime haga galgala kaanii hirribaan rafuu dadhabe akkam dubbachuun dadhabe jechuu kooti amsoo takka akkas ta'eetii hin beeku jireenya kiyya keessatti jechuun silent maal shock diidhaan ta'e hedduun rifadhe nannahee ammaas abjuu natti fakkaate dhugaa natti hin fakkaanne wanni kun abjuudha tahaa je'eetiin almost bultii 3-4 keessatti akka gaariitti naagaluu jalqabe malee san dura abjuu natti fakkaate. Dhugaadha hedduu nama gaddisiisaa. Guyyaa sanitti aanee egaa uummanni bal'inaan bahee gadda isaa dhageessisaa ture. Kanuma keessa jeequmsa adda addaa uumamee ture. Mee akkamitti ilaalte ati namni egereefis argitee namootiin akka Hacaaluu uummata biratti jaalatamaa kabajamaa ta'an argitee rakkin akkana gahuu ni mala. Amma duras artistoota hedduu bifa kanaan dhabne akka Eebbisaa Addunyaa fa'aa namooti adda addaa maqaa dhahuu ni danda'ama. Artistoonni kun haa ta'anii namootiin argitee mirga namaatiif falmatan kuni jalqabaniitu wareegamni akkanaa akka isaanirra gahu beekaniitu argitee waan kana keessa seenanii akkamitti hubattamee waan guyyaa itti aanu biyya keessatti taasifamee waan seeraatii fi waan ilaalchisu argitee uummata warra seeraatiif dhiifne waliigal argitee haalli uumame uummanni miira keessa seenee san bira dabre argitee rakkin adda addaa geessaa ture kan akkamitti argitee uummatis sila akkam ta'uu qaba jetta akka ati nama artistii legend beekamaa ta'e tokkotti. Well ilaalchi namaa garaagarummaa qaba akkuma fuula keenyaa kanatti garaagarummaa qabnutti ani rakkoolee jedhanii kan himan rakkoo hin jedhuuni maaliif kuni waanuma humnaan dhufee kiisii keessa galee boorsaa si keessa kiisii keessarraa yoo fudhattu react yoo hin goone ati rakkoo qabda jechaadha. Uummanni waa balleessa jedhaniis balleessaadhaa miti dhugumatti wanni godhan mirga isaanii wanna godhuudha. Garuu gama seeraatiin yoggaa dhuftee ilaaltu nama hundumaa Oromoo hundaa miti kan akkas godhe. Nama xinnaa tokko fraction nama xinnaa tokko. Ammoo akka haqaatitti artistii guddaa akka isaa akka Eebbisaa Addunyaa fi kanneen fi jira nuun deemu liidaroota keenya yoggaa qabanii wannoo godhan react godhuu dhabuun du'a jechaadha. Kanaas mootummaan inuma beeka addunyaa keessa jira hundi bakka hunda as duwwaadhaa miti namni yoggaa wanoof Floyd yoggaa du'e maal godhan Ameerikaa nu argite fi Ameerikaa duwwaadhaa miti Awurooppaa Ameerikaa Austraaliyaa hunduma keessaa wanna jira garuu uummanni garii akka itti ilaalu nama waa baballeessee jedhanii himan akka waan Oromoon balleessiteetti yoggaa ilaalan. That is wrong. Absolutely. React godhuu dhabuudhaatu inumaatu hamaadha. Waan gatii qabu tokko irraa fuudhan gatii guddaa kan qabu akka diamond harka keetitti kana qabatee otoo teessuu yoon dhufee sirraa fuudhe caluma jettee dhaabbattee nan laaltu ka jara dhaabbatee laaluu dide santu react godhe. Uummanni Oromoo nama miliyoona 50 keessaa yoo namni kumni tokko waa wanna jedhe kumni tokko miliyoona 50 keessaa maali? But wannaas olaantummaa seeraa eegnaa yoggaa jedhan nama keenya meeqaa meeqa kan wannoo ta'e bakka hundattuu
Kanaafuu namni Oromoo balleessa jechaa hin dandeessu. Maaliif ummata biyya isaa keessatti yoggaa akka maleetti treat godhan yoo reacting goone ummanni kun gaadudu'aa jechaadha ummanni. Kanaafuu kuni wanni mul'isa fuulduraaf ammaas wanni akkanaa yoo ta'e wanni akkanaa waan qabnu waan nuti ittiin boonnu kana aadaa keenya yoggaa nu jalaa fuudhan nurraa ajjeesanii maarree godhan. Mootummaanis seerrinis olaantummaa yoo barbaachise dura nama agartee wanna badii akkanaa hojjete lubbuu namaa baase qabanii fidanii seeratti dhiyeessanii ummataas beeksisanii akkasitti ummanni waan fedhetti murteessa. Manni murtii ummata. Mana murtii jedhanii waan assign godhanii achirra wannoo godhan duwwaa otoo hin taane ummanni mataan isaa mana murtiiti. Innaa ummanni haa dhaga'amu.